Galoo, waa'ee abbaa meetii maal jetta? Waa'ee abbaa dubbachuudhaaf yeroon afaan saaqadhu imimmaantu na dursa jechootan hin argadhu. Maaliifi garuu? Mucaa koon sooraa jedhee kan dhaabbatu qansiraa. Naaf himaame yoo beektan kan akka abbaa eessa jira. Tole, abbaa jechuun maal jechuudha? Abbaa jechuun lafeedha. Kan dugugguruu dugdaa. Tole galoo, warra abbaan qabne maal jettaa? Abbaan qabuu jettanii of hin kutinaa abdii. Lubbuu isaaf kadhaa malee furmaatan ta'u gaddi. Tole galoo, kan lubbuun jiran maal gochuu qabna? Kan lubbuun jiran immoo maatiin keessan lammanuu gargaaraa gammachiisaa guyyaa rabbiin beekanu. Tole, warra haadha hin qabneen homee maal jetta? Haadha koon dhabee jettee imboo in teessee kaatee isuma siif laatetu ol fudhachuus filate. Biyya lafaa kanarra wanti gatiisaa ulfaatame maalidha? Biyya lafaa kanarraa kan gatiinsaa ulfaataa ani yoon taa'ee yaadu haadha natti fakkaata. Galoo, maaf akkas jette garuu? Obboleessa yoo jenne haalaan nama jijjiira. Galoo, jaalalli haadhaa mee akkami? Jaalalli haadhaa addaa himee fixuu hin danda'u. Haa ta'u, haadha jechuun hommee maalidha? Haadha jechuun warqeedha, kennaa badhaasa waaqaa. Goota garaan qulqulluu kan onneen ishii haqaa. Namoonni viidiyoon kun simbira ga'e koppiliinki riippoostii gochuu hin dagatinaa galatooma.